Akka mul'atan kabajamtoota daawwattoota keenya OBN studio keenya magaalaa Adaamaa oduudhaan isinitti himaa oduu waliin beezaa Abiyyi jalqabaa oduu ijoo. Ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahmad misooma magariisaa qarqara lageenii naannoo hoteela Sharaatan daawwatan. Guyyaan sirni gadaa qabeenya hambaa kiliyaa addunyaa ta'uu UNESCOtti galmaa'ee muddee 25 bara 2012 godina Booranaa magaalaa Yaaballootti kabajama. Kabajamtoota daawwattoota keenya bal'ina oduu keenya stuudiyoo keenya magaalaa Finfinneedhaa eegallaa garasitti sin dabarseen ana waliin boodarra walitti deebina. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya stuudiyoo keenya Finfinneerraas oduu sa'aatii kanaaf jennee qabannee dhiyaanneerra oduu waliin kan isin waliin turan Lalii Girmaati. Ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahmad misooma magariisaa qarqara lageenii naannoo hoteela Sharaatan daawwatan. Habtaamuu Saamu'eel gabaasa tajaajila oduu Itoophiyaa akka itti qindeesseera. Ministeera muummee Dr. Abiyyi Ahmad misooma magariisaa qarqara lageenii naannoo hoteela Sharaatanitti deeggarsa mootummaa Chaayinaatiin hojjetamaa jiru daawwatan. Daawwannaa kanarrattis itti aanaan kantiibaa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalee Uumaa fi Itoophiyaatti ambaasaaddarri Chaayinaa Taanjiyaan akkasumas hooggansi mootummaa biroon argamaniiru. Projektiin kun qaama misooma magariisaa fi qarqara lageenii magaalaa Finfinnee kiiloomeetira 12 uwwisa. Hojiin projektichaas eegalamee ji'a 3 kan lakkoofsis yeroo ammaa harka 45 irra kan ga'e yommuu ta'u caamsaa keessa hojiin isaa guutummaatti ni xumurama jedhamee eegama. Projektii kana fulbaana 20 bara 2012 ministeera muummee Dr. Abiyyi Ahmad fi Itoophiyaatti ambaasaaddarri Chaayinaa Taanjiyaan dhagaa bu'uuraa kaa'anii turuunis ni yaadatama. Daawwannaa kanaanis Dr. Abiyyi ibsa miidiyaaf kennaniin projektiin misooma shaggar miidhagsuu hojjetamaa jiru kun abdii kan namatti horuudhaa jiran. ኢትዮጵያ ውስጥ በዚህ ፍጥነት ስራ ተጀምሮ በተባለው ጊዜ ሲጠናቀቅ እምብዛም አናይም። ነገር ግን እዚህ ጋር በጣም ሰፊ ስራ ነው። 47 ሄክታር ገደማ ነው። Itoophiyaa keessatti hojiin eegalamee ariitiin akkanatti hojjetamu hin mul'atu. Haa ta'u malee hojiin amma hojjetamaa jiru kun hektaara 47tti kan tilmaamamuu fi hojii bal'aa mana nyaataa suuqii bunaa fi bakkeewwan bareedaa of keessaa qabudha. Amma garuu hojiin isaa harka 45 irra ga'eera. Ji'a caamsaa dhufutti immoo ni xumurama. Gidduutti kanaaf immoo kiiloomeetira 12 projektii lageenii Inxooxxoo hanga Piikookitti jiru qofa. Kanaa achi projektiin hojjetamaa jiru kun kan abdii namatti horudha. Magaalaa Finfinnee bareechuufis quuqamaa fi deeggarsa barbaachisaa jedhan. አዲስ አበባን ድንቅ ከተማ ማድረግ ይቻላል። ይህ እንዲሆን ግን የህዝቡ ድጋፍ አዲስ አበባ ወዳጆች አዲስ አበባ የኛ የሚሉ ኃይሎች ሁሉ Finfinnee magaalaa ajaa'ibaa gochuun ni danda'ama. Kun akka ta'uuf immoo deeggarsa uummataa kan firoota ishee fi warreen Finfinneen keenya jedhan hundumtuu qulqulleessuu, biqiltoota dhaabuu fi bakka kana eeguun fakkeenya ta'uu qabu. Nuti Finfinneen keenya kan jennu hojiin agarsiisuu qofa. Kana malees jireenya uummataa fooyyessuu fi hojii dhabdummaa hir'isuu qofaan Finfinneef kan quuqamnu. Misoomni qarqara lageenii magaalaa Finfinnee waliigalaan birrii biiliyoona 29 kan hojjetamu yommuu ta'u waggaa 3 keessatti ni xumurama jedhameeti eegama. Projektichi misooma laggeen magaalaa Finfinnee lamatti hiranii Inxooxxoorraa gara Aqaaqitti yaa'an kiiloomeetira 56 uwwisa jedhame. Hojii kanaanis hektaarri 4,000 kan misoomu ta'a. Projektichaan misoomni riqaalee harawwan namtolchee iddoowwan magariisaa giddugalli bashannanaa geejjibni bishaanii fi wiirtoleen daldalaa hammatamaniiru. Projektiin misoomaa kun uwwisa magariisummaa magaalaa Finfinnee 0.3 irraa gara 7tti ol guddisas jedhameera. Guddina magaalaa Finfinnee kanas gara magaalota birootti babal'isuun hawwata turizimii fi madda galiif oolchuu qabnaa jiran Dr. Abiyyi. ለአዲስ አበባ በብልጽግና ዘመን ፀሐይ የወጣላት ነው። ይህንን ፀሐይ ወደ ሌሎች ከተሞች ማስፋት ይጠበቅብናል። Finfinneef bara badhaadhinaa kanatti ifti mul'ataafii jira. Guddina isheen argatte kana immoo gara magaalota Maqalee, Baardaar, Jimma, Naqamtee, Amboo, Arbaa Mincii fi Hawaasaatti magaalota 10 hanga 15tti yoo babal'ifne hawwata turizimii fi bashannanaaf oolchuun haala salphaan galii argachuun badhaadhina hawwinu fiduu dandeenya. Projektiin misoomaa magaalaa Finfinnee hojjetamaa jiru kun hanga yoonaatti dargaggoota 1,300 carraa hojii kan uume yoo ta'u xumuramee hojiitti yoo seene immoo namoota 4,000 carraa hojii ni uuma jedhamee eegama. Seeraan alaa lafa weeraruuf magaalaa Finfinnee keessatti dhoksaanis ta'e golgaa hooggansa itti gaafatama dagataniin raawwatame diiguu fi bulchiinsi magaalaa Finfinnee qorannoo barbaachisu xumuruusaa beeksise. Hojii kana milkeessuufis bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa waliin hojii qindoominaan hojjetamuu qabu irratti mari'ataniiru. Leensaa Baqqalaa gabaasa dabalataa qabdi.
Bulchiinsi magaalaa Finfinnee ijaarsa seeraan alaa saamichaaf weerara lafaatiif giddugaleessa magaalaa irraa hanga qarqara magaalaatti babal'atee jiru irratti tarkaanfii fudhachuudhaaf qorannoo barbaachisu xumureeraa jedhe. Aanaaleen 116 kutaalee magaalattii garaagaraa jala jiran baay'inaan kan seeraan alummaa fi saamichi lafaa keessatti babal'ate jedhamuun adda baafamaniiru. Hojii kana milkeessuufis mootummaa naannoo Oromiyaa waliin qindoominaan hojjechuudhaaf kantiibaa itti aanaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalaa Uumaa fi hooggansi olaanaan bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa waliin mari'ataniiru. Marii kana irratti qaamoleen nageenyaa, koomishiniin poolisii, bulchiinsi lafaa, koomishiniin pilaanii fi hooggansi olaanaan argamaniiru. Mariidhaan booda miidiyaaf ibsa kan kennan koomishinara koomishinii poolisii bulchiinsa magaalaa Finfinnee Geetu Argaa'u. Qabeenya uummataa seeraan ala qabachuun yakka waan ta'eef hojii yakka ittisuu fi seera qabsiisuu hojjannaa jedhan koomishinar Geetu Argaa'u. መሬት የህዝብ ሀብት ነው፣ ውስን ሀብት ነው። ያለ አግባብ በህገወጥ መንገድ መያዙ ወንጀል ስለሆነ ይሄን እንከላከላለን ማለት ነው። Lafti qabeenya uummataati dhumuus danda'a. Seeraan ala qabachuun yakka waan ta'eef kana to'anna. Kanaan duras hojiin to'annaa jabaan waan hojjetamneef seeraan alummaan babal'ate. Lafti seeraan ala qabamee jiru hedduun bakka tajaajila hawaasaaf ooluu qabu. Hawaasaa fi qaama dhimmi ilaallatu waliinis mari'annee tarkaanfiitti ni seenna jedhan. ከህዝቡ ጋር ተወያይተን ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በስፋት ከተግባባን በኋላ መፍረስ ያለባቸው ይፈርሳሉ። Uummata waliin mari'annee qaama dhimmi ilaallatu waliin waliigalteerra erga geenyeen booda kan diigamuu qaban ni diigamu. Seeratti galuu kan qabanis seeraan ilaallamanii magaalattiin garuu pilaanii seera qabeessaan hoogganamuu akka qabdu waliigalleerra. ህጋዊ መሆን ያለበት በተቀመጠው ህግ መሰረት ህጋዊ ይሆናል። መፍረስ ያለበት ይፈርሳል ማለት ነው። Hooggansa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa waliinis akkaataa waliin hojjechuun danda'amu irratti mari'achuu isaanii ibsan. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee waliin dhimmoota garaagaraa irratti waliin hojjechaa akka jiranii fi dhimma nageenya kabachiisuu irrattis caalaatti waliin akka hojjetan ibsaniiru. የጀመርናቸውም ሌሎችም የጸጥታ ስራዎችም እንደዚህም ከኦሮሚያ ክልል ጋር ድንበርም ከአዋሳኝም ከኦሮሚያ ልዩ ዞንም ጋር በጋራ እየሰራን ያለነው ይህንንም ህገወጥ የመሬት ወረራውንም በጋራ ለመከላከል በጋራ ተመካክረን ተመሳሳይ አቋም ላይ የደረስንበት ሁኔታ አለ። Hojiilee hedduu keessattuu dhimma nageenyaa irratti Oromiyaa waliin hojjechuu jalqabnee jirra. Godina addaa Oromiyaa waliinis daangaa bulchiinsa waliin qooddannu irratti waliin hojjechaa jirra. Ijaarsi seeraan alaa asii yoo diigamu garasitti baqachuun akka hin ijaaramnee fi walitti qabachuun gidduutti lafti uummataa akka saamamee hin dhumne waliin hojjechuu qabna. Lafa saamuuf weeraruun dhoksaadhaan baay'inaan dukkana dawoo godhachuudhaan raawwata. Ta'us hooggansi maalna dhibdeen osoo ilaalu tarkaanfii fudhachuu dhiisee fi dallaalonni nama goomsuun seeraan alummaatti nama oofanis seeraan ni gaafatamuu jedhan koomishinar Geetuun. Tarkaanfiitti kan seenamus hawaasa waliin mari'achuun waliigalteerra erga ga'amee boodas jedhan. Yeroo kamiyyuu caalaa yeroon dheebuu misoomaa hawaasni qabu baasuuf hojjennu ammaa jedhan sadarkaa pireezidaantii itti aanaatti hoogganaan seektara baadiyyaa Dr. Girmaa Amantee. Abbaan taayitaa daandiiwwan Oromiyaa birrii biiliyoon 5.4 waliin daandii aspaaltii fi riqicha ijaaruuf waliigaltee mallatteesse akka itti aanutti dhiyaata. Daandiin guddina biyya tokkoo saffisiisuu, oomishaalee yeroon gabaaf dhiyeessuu fi sochii hawaas dinagdee saffisiisuu keessatti gahee olaanaa qaba. Abbaan taayitaa daandiiwwanii Oromiyaas rakkoolee gama daandiin godinaaleen Oromiyaa qaban furuu fi ciminaan hojjechaa jiraachuu beeksise. Bara baajetaa 2012ttis baajeta birrii biiliyoona 5.4 daandii aspaaltii fi riqaalee 23 ijaarsisuuf kontiraakteroota, gorsitootaa fi kanneen diizaayinii hojjetan waliin waliigaltee mallatteesseera. Waliigaltee kanas daayirektera olaanaa abbaa taayitaa daandiiwwan Oromiyaa Injiinar Dajanee Fiqaaduu fi ogeessota kanneentu walii mallatteessan. Akka Injiinar Dajaneen jedhanitti abbaan taayitichaa hojii waggaa tokkos hojjeteen jijjiiramni argameera. Keessattuu rakkoolee kana dura gama diizaayinii, rakkoo hordoffii walitti fufiinsa dhabuu, dhiyeessii meeshaalee ijaarsaa fi kanneen birootiin turan furamaa jiru. Akkaataa waliigalteetiin piroojektonni kun akka xumuramaniif tokkoffaa lootiidhaan goone. Saraaruma tokko kontiraaktara tokkoof kennuudhaan alatti isa kana dhiisneet maal goonee hin kukkunne jechaadha. Kukkunneetu itti deemneera. Inni lammaffaan immoo nu biraa hordoffiif deeggarsi keenya akka cimuuf ogeessi mana keenya hundumtuu pirojektoota kana abbummaadhaan qabateera. Inni sadaffaan immoo ergan takka saayitii kana hin kennina. Kana malees yeroo ammaa abbaa pirojektichaa kan ta'e hawaasa hirmaachisuun abbummaan akka hordofu taasifamaa jira. Duratti gorsaa kontiraaktara fi abbaa pirojektii ture. Amma immoo
hawaasas dabala. Sadarkaa pireezidaantii itti aanaatti hoogganaan sektoroota baadiyyaa Dr. Girmaa Amantee hojii bifa addaan barana hojjetamaa jiru keessaa yeroo dheeraaf rakkoo kan ture hojii diizaayiniiti. Kunis piroojektota hojjetaman irratti rakkoo qulqullinaa fi harkifannaa isaallee ni furaa jedhu. Gama biraatiin piroojektota haaraa kennamaniin cinatti piroojektii daandiiwwan 6 ijaarsi isaanii sababa garaagaraatiin addaan cite birrii miiliyoona 500 fi miiliyoona 56 ni hojjetamuu jiran. Rakkoolee hawaasni irra deddeebiin kaasu rakkoo qulqullina ijaarsaa harkifachuu piroojektootaa fi kanneen biroo furuuf ogeessonnii fi qooda fudhattoonni sadarkaan jiran quuqamaan hojjechuu akka qabanis dhaaman. Aantummaa ummatummaa gochaan qabatamaadhaan lafarratti hojjennee yeroo nuti agarsiifnu yoo jiraate yeroon isaa ammadha. Qooda fudhattoonni irratti argamtan imaanaa guddaati sinirra jira. Akka mootummaa naannoo Oromiyaatti hojii kanaaf dursa kennine yeroo kamiyyuu caalaa deeggarsa barbaachisaa ta'e kan sinii kenninu ta'uusaa sinii mirkaneessa. Kontiraaktaroonni piroojektii kana ijaaruuf walii galtee mallatteessanis kana dura rakkoolee gama piroojektootaan mudatan dafanii waliin ta'anii furuuf rakkootu ture. Hojiin kun bifa haaraan hojjetamuu eegaluun isaa rakkoo ture furaa jedhu. Rakkoon tokko yoo uumame eenyu akka hiiku eessatti akka hiikamu danqaa guddaatu ture. Har'a garuu amma akka argitanittis namni qaamni arfaffaan uummatii bakki itti hojjetamuuf kunis keessa seenanii akka isaan jalqabaa kaasanii keessatti hirmaatanidha. Kun nuufis gaariidha. Maaliif rakkoon yoo uumamu nu wajjiniin ta'anii hin hiiku yoo nurras rakkinni ga'e isaaniinis qabannee gara mootummaattis dhufnee hiikuu dandeenya. Ogummaa keenyaan qaamolee qooda fudhattoota waliin ta'uun quuqama guddaatiin ni hojjennas jedhan. Kontiraaktarii qophaa'aan hojjetu akkuma sila ka'aa ture gaheen qaamolee adda addaa guddaadha. Piroojeektiin successful ta'uu fi kanaaf hunda mobilaayiz goonee waliin taanee hojii kana yeroo jedhametti qulqullina barbaachisuun sadarkaa barbaachisuun hojjennee faayidaa uummataaf ni oolchina. Piroojektota haaraa eegalchiisuu qofa osoo hin taane kanneen kana dura hojjetaman suphuu fi kunuunsuun barbaachisaa waan ta'eef fandiin daandii Oromiyaas hundaa'eera. Magaalaan Daastiriin Koonistirakshinii gahee misoomaa fi guddina dinagdee keessatti qabu cimsuuf hojjechaa akka jiru Ministeerri Misooma Magaalaa fi Koonistirakshinii ibse. Ministeerichi Inistituutii Manaajimentii Koonistirakshinii Itoophiyaa waliin ta'uun sosochii biyyaalessaa guyyoota 2 ta'an irratti ibsa kenneera. Ministeerri Misooma Magaalaa fi Koonistirakshinii Inistituutii Manaajimentii Koonistirakshinii Itoophiyaa waliin ta'uun dhimma Daastirii Koonistirakshinii irratti sosochii biyyaalessaa dhimmamtoota hirmaachisee guyyoota 2 geggeessuu ilaalchisee miidiyaaf ibsa kenneera. Kaayyoon isaa hudhaalee indaastirii koonistirakshinii irratti mul'achaa jiran furuun guddinaa fi misooma biyyaa keessatti gahee dameen kun qabu cimsuuf akka ta'e deetaan ministeera misooma magaalaa fi koonistirakshinii obbo Kaalid Abdurrahmaan ibsaniiru. Waltajjiin sosochii biyyaalessaa kun dhimmoota hanqinaalee fi carraawwan indaastirii koonistirakshinii wal qabatee jiran maanuwaalota hojii 18 ifoomsuu dhimma safartuu hojii koonistirakshinii humna namaa fi maashinarii hojiirra oolu karoora indaastirii koonistirakshinii waggaa 10 fi dhimmoota biroo milkaa'inaan hojichaatiif deeggaran irratti dhimmamtoota waliin kan mari'atamu ta'a. Yaadota waltajjii sosochii kanaa irratti argamanis galtee godhachuun gahee indaastiriin koonistirakshinii guddina dinagdee fi misooma biyyaa keessatti qabu cimsuuf kan hojjetamu ta'us ibsameera. Waltajjiin sosochii biyyaalessaa kun mudda 23 hanga 24 bara 2012tti magaalaa Finfinnee galma Koomishinii Dinagdee Afrikaatti kan gaggeeffamu yoo ta'u, aanga'oonni olaanoo biyyattii fi qaamoleen dhimma indaastirii koonistirakshinii irratti hojjetan kan irratti hirmaatan ta'a jechuun riippoortara keenya Girmaa Hundeetu gabaase. Walumaa galatti oduu istiidiyoo Finfinnee irraa qabannee kanumaan xumurraa gara istiidiyoo Adaamaa Beezaatti isin deebisaa gama keenyaan nagaan bulaa. Laliidhaan guddaa galateeffachaa oduuwwan bira jiran itti fufaa. Mariin nageenyaa naannolee Somaalee fi Affaar hirmaachisee xumurameera. Mustafaa Shaimoo dabalata qaba. Gumiin jaarsolii Itoophiyaa ministeera nageenyaa fi waldaa Justice for All Prize Fellowship Itoophiyaa waliin sajjii marii qopheessuun hooggantoota gosaa fi jaarsolii biyyaa waliin rakkoolee nageenyaa naannoo Somaalee fi Affaar irratti mari'ataa ture waliigalteen xumure. Waltajjicha irratti waldhabdee naannolee lamaan jidduu bubbulee fi yeroo garaagaraatti mudataa ture furuuf karoorri yeroo dheeraa fi gabaabaa qophaa'uun irratti mari'atameera. Xumura marii guyyoota lamaa booda gumichi ka'umsaa fi haala walitti bu'iinsa naannolee lamaanii akkasitti ibseera. በአፋርና በሶማሌ ህዝቦች መካከል ያለው ግጭት የቆየና በመንግስትም ዘንድ በቂ ትኩረት ሳያገኝ ለዘመናት የዘለቀ ችግር መሆኑና
walitti bu'insi Affaarii fi Somaalee gidduutti kan turee fi mootummaa birattis xiyyeeffannoo jabaa osoo hin argatiin baroota kan lakkoofsisedha. Yeroo ammaa ammoo gara sadarkaa nama yaaddessutti ceera. Sababa walitti bu'insa kanaas ijoon lafa akka ta'e gareen lamaanuu mirkaneessaniiru. Mariin bal'aan hooggantoota gosaa fi jaarsolee biyyaatiin erga taasifame booda waliigaltee irra gahuun araarri bu'eera. Dammi daayifas hindaayiggaachuu qaaliin gabaadha. Walitti bu'iinsi uummata obbolaa lamaan jidduutti barootaaf ture kun akka dhaabbatuufis uummata naannolee lamaaniitiif hooggantoota gosaa irraa waamichi dhiyaateera. Hawaasni Affaarii fi Sumaalee Musliima. Musliimni ammoo dhiiga namaa dhangalaasuun dhorkaa akka ta'e gorsa. Namni nama tokko ajjeese dhala namaa addunyaarra jiru akka ajjeesetti ilaalama. Namni lubbuu nama tokkoo du'arraa baraare akka lubbuu dhala namaa addunyaarra jiru du'arraa baraareetti lakkaa'ama. Kanaaf wanti ta'ee jiru dogoggora ta'uu hubannee dhaabuu qabna. Wanti irratti walii galle qabatamaatti akka jijjiirru waadaa isiniif galla. Hawaasni naannolee lamaanis gocha fokkisaa kanarraa akka fagaatan gaafanna. Walitti qabaan gumii jaarsolii Itoophiyaa hayyuun Tuulamaa Bayyanaa Sanbatoo araarri kun hanga araddaatti akka gadi bu'u hooggantoota gosaa naannolee lamaanii waliin waliigaltee irra geennee jedhan. Affaar hangafaa Somaaleen quxisuudha. Ilmaan hangafaa quxisuun kun immoo walloluun isarra hin jiru. Namoonni kun immoo walloluu isaanirraa miidhagu. Walitti buufachuu isaanirraa miidhagu. Sirriitti irratti mari'annee bakka wanni kun nurraa hafu jedhanii. In garjallaan jiru sin ijjachiisne haa ta'u malee amma waamicha keenya kana dhaga'anii warri garjallaa jiru kunis sirriitti dhaga'uu isaanirra jira. Jaarsoliin biroo maricha irratti hirmaatanis yaada isaanii nuuf qoodaniiru. Rabbi galanni haa ga'u wanni nuti yaadne nu milkaa'e jechuu ni dandeenya. Taaftees suutuma suutaan itti dhaqqabaa deemna. Amma immoo mangobboleeyyan keenya ka Somaaleetii fi kan Affaar jidduu rakkoo jirtu tan hiikuudhaaf akka karaa gartee fuula itti deemuu dandeenya. Fuula duraatti karaa tolchinee waan jirruuf obboleeyyan keenya illee hayyaman ulaachuudhaan karaa gaariin waan deemaniif isaan illee naa galatoomanii jechaadha. Jala qabneera bakka gaariin hojii xaraarallee lakkoofsi lamaanuu fudhattee jirta. Uummanni lamaanuu fudhatee jira. Araarri jidduu uummata lamaaniitti bu'ee tuffiinsa akka qabaatuu fi dhimmoonni biroo adeemsaan akka ilaalamaniif gumiin jaarsolii Itoophiyaa ibsa ejjannoo qabxii 8 qabu baasuun maricha xumure. Dureewwan amantaa magaalaa Buraayyuu haala nageenyaa fi miidhaa manneen amantaa irra gahe irratti mari'atan Kibree Zalaalam dabalata qaba. Bulchiinsa godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinneetti bakka buutonnii fi amantoonni dhaabbilee amantaa Kiristaanaa fi Islaamaa gocha hammeenyaa tibbanaa naannoo Amaaraa keessatti raawwatame irratti mari'ataniiru. Kanneen walitti bu'insa amantoota uumuuf masjiida gubanis balaaleffatanii jiru. ሁላችንም በሰላም ለመኖር መተባበር መተጋገዝ አለብን. Hundumti keenya iyyuu nagaan jiraachuuf waldeeggaruu fi waliif tumsuu qabna. Masgiidni yeroo gubatu baanii mormuu barbaachisa. Dhaabbileen kiristaanaa yoo gubatan musliimonnis bahanii mormuu qabu. Masjiida Quraana kiristaana gubutee akka maqaa waliin dubatee walitti buune hundi keenya eeguu qabna waan jedhu kaasuu. Eenyu nagaa balleessee jiraachuu hin danda'u. Itti fakkaatee ture amma jirooti kun nagaa balleessanii waan jiraatan itti fakkaatee ture. Garuu nagaa balleessanii jiraachuu hin dandeenye. Jaalala kabajaa fi tokkummaan amantoota amantaa Kiristaanaa fi Islaamaa jidduu jiru daran cimee kan itti fufu ta'us cimsanii dubbatanii jiru. ማንም ብሔር ሲሞትብን ያመናል። ብሔሩን ሳይሆን የምናየው ሰውነቱን ነው። Sabni kamuu yeroo du'u hin ilaallu. Kan ilaallu sabummaa isaatu hin ta'in namummaa isaati. Du'ee argame jedhamuu hin qabu. Kabajaa fi tokkummaa keenya cimsinee itti fufsiisuu qabna. Jaalalli kabajnii fi tokkummaan amantoota cimee nagaa fi misoomaaf carraaqii guddaa gochuu barbaachisa kan jedhan ammoo kantiibaa bulchiinsaa magaalaa Burraayyuu obbo Salamoon Fayyeeti. Waliin jireenyi keenya kaleessa akkuma har'a jalqabne borus itti fufiinsaan hojjenne magaalaa keenya nageenya isaa akka bu'u magaalli keenya tokkummaan isaa akka cimu nageenyi yoo jiraate wanni hunduu jira. Nageenya jiraachuuf immoo nama dhuunfaa irraa ka'a. Nama dhuunfaa bira darbee abbootii amantaa kanatu itti gaafatamummaa guddaa qaba. Abbootiin amantaa Kiristaanaa fi Islaamaa waltajjii marii bulchiinsa magaalaa Burraayyuutiin qopheeffame irratti hirmaatan kanneen maallaqaan bitamuun jeequmsa uumuuf yaalan ibsa ejjennoo baafataniin balaaleffataniiru. Guyyaan sirni gadaa qabeenya hambaa kiliyaa addunyaa ta'uun UNESCOtti galmaa'ee muddee 25 bara 2012
Godina Booranaa magaalaa Yaaballootti kabajama. Guyyaa kanaaf qophiin barbaachisu hundi xumurameera jedhame. Guyyoo Jiloo gabaasa dabalataa qaba. Sirni gadaa sirna bulchiinsa dimokiraatawaa dhugaa beekumsa dhalootatiin ijaarame sirna jabaa addunyaa waan hedduu barsiis ta'uun hubatame hamba kiliyaa addunyaa ta'uun sadaas 23 bara 2009tti UNESCO galmaa'e. Haggalmaa'ee har'a waggaa afreessosaati bara kana ayyaanni kun godina Booranaa magaalaa Yaaballooti akka naannoo Oromiyaatti kabajamuu jira. Guyyaa kanaaf qophiin gam cufaanii laayyoo abbaati tan hore gaafan Abtas Faayul Mikaa'el ittaana bulchaatii fi walitti qaba horee ayyaana kanaati. Koreewwan adda addaa ijaarree koree agarsiisa aadaa, koree agarsiisa nyaata aadaa kun hundi qophaa'ee jira. Koreen iddoo hin jirti akkuma arguu jirtanii iddoo kana bareedsuuf itti hojjetamaa jira. Koreen egzibiishinii jirti isaanillee olmoos waan cufa qopheeffatanii xumuranii waaree booda jalqabamee egzibiishiniin hojii gubbaa oola. Baran muddee 24 ayyaanni kun yoo kabajamu bifa maalummaa sirna kanaa ibsuun faaya aadaatiin kuulamanii agarsiisa aadaatiin dabalamanii qophaa'utu jira. Qophiileen gargaraa haa nam gammachiisan agarsiisi marsa gadaa dabballee gammee raaba huus doorii gadaa haga gadaa mujjii cuftiin dhiyaata. Godini kun aadaa gammaa hawaasa gadi hin dhiisiin kan qabattee deemu jiru waan ta'eef sirni gadaa saayikiliin 8 gammee irra jalqabee dabballee irra jalqabee haga gadaa mujjii kuusatti ijoolleen kun sadarkaan kun akkamitti dabraa akka jedhu itti qophoofne. Daa'imman dabballee illee gadaammojii jaraatee warra jidduu kan ka'e jechuudha hunda qopheessine haal midhaagaa ta'een keessummaa keessimachuu fi qophiin isaallee xumuramee jira. Ardaa jiraadha haqa ka'ee galmi cinaacha wal qabee guyyaa eeggachuutu jira. Dabarraan dhufe haalli qophii amma sirna gadaa Booranaa guyyaa fuulduraa itti deemaa jiran kun baay'ee namatti tola. Haalli dureen isaa wanni qophaa'aa jiran baay'ee namatti tola, baay'ee waan ajaa'ibaati. Sagantaa qopheessa kana irratti hirmaachuudhaaf as dhufeen argama. Guyyaa afur buleen jira. Qophiin jirtu baay'ee dansaadha. Ho'ee jira. Galmillee haala kanaan miidhagee jira. Qophiin jiru alaabaan abbaa gadaatiin.